moina ilejada dua khaira motiin Yehuda Yesus goftaan goftota. Baga geessan dhaabbata riqicha hundee ijaarsa jire. Dhaabbanni riqicha hundee ijaarsa jire hordoftoota amantaa kiristaanaa addunyaa guutuu irratti argamtan fannifamuu Yesuus Kiristoosiin kan furamtan baga guyyaa yaadannoo ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2017 nagaan isin ga'e jedha. Du'a keera mi Yesuus du'a keera mi Yesuus du'a keera mi Yesuus du'a keera mi Yesuus du'a keera. Akkuma beekamu hundeeffamuun dhaabbata keenyaa yeroo dhiyoo'as ta'us abjuuf karoorri isaa fagoo kan ta'e yeroo ayyaanaatti miseensota isaa waliin dabarsuun kan beekamudha. Bu'uurri hundeeffama dhaabbata keenya hanaa giddaa ayyaanaatti barattoota mana barumsaa jiree sadarkaa tokkoffaatti baratan dhalattoota ganda jireef naannawaa sana jiranidha. Kaayyoon hundeeffamuu isaas dadhaboota humna dhabaniif humna ta'uu, maatii barbaacha dhabeef sagalee ta'uu, boloota wal dagatan walitti fidu, namummaaf namooma irratti kan xiyyeeffatedha. Du'a keera mi Yesuus du'a keera mi Yesuus du'a keera. Kanaafuu ammaan duratti dhaabbata kana kan hin beekne dhalattoota ganda jiree taatanii biyya garaa garaa keessatti kan argamtan dhaabbata kana tubuuf fedha guddaa kan qabdan akkasumas miseensa ta'uu kan barbaaddan balballi banaa ta'uu isin beeksifna. Du'a moina ilejada dua khaira motiin Yehuda Yesus goftaan goftota. Ayyaanni kun kan gammachuu, kan eebbaa, kan quufaa, kan waan hawwitanitti argattan, kan garaan gaddeetti gammada hunda keessaniif haa ta'u jecha ayyaana kana yeroo ayyaaneffannutti kan beela'ee beela baasa, kan kufe lafaa kaasa, dadhaboota utubuun karaa mara waliif yaaduun akka dabarsinu dhaamsa keenya isa ijoodha. Ayyaana gaarii dhaabbata riqicha hundee ijaarsa jire. Du'a keera mi Yesuus du'a keera mi Yesuus du'a keera mi Yesuus du'a keera mi Yesuus du'a keera.